السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونة كبجمتوتا دعوتوتا عاشا عندك ديرتو أكم جرتن نجا جرا الحمد لله رب العالمين دعوتوتا كينا أردي بالفجرة أردا كاميرا مان إنكبو كدير ما ننجرو أنت بفيه يا فيديو ورابو دا سو نسلم يشانكم في أمو دا جور دعوتوتا كينا مجلس أبريتي تينا إذن أجر سيسا كارين كارشمي كفتس إذن تيما حسابي جامي دي بفيك أبدي أبريتي تينا كنو كمجنار كتان كان بفيك كامبري دوكان أبدي إسان لقتي سوجين اسم بيس سيجود دعوتوتا كينا مالي سبي تشار meeshaa biraa meeshaa haarawaa fi meeshaa bareedaa ta'e ofii kiyya akka malee jaaladhe qabadhee isinii dhufeera jechuudha. Daawwatta keenna saaniin kun akkuma argitan kana saanii iyyuu isin fakkaatu asii galaaltaan akkuma argitan kana saanii meeqata akka 2 3 4 5 tagaraacha wajjin saanii 5 sahaanii ta'uu isii bicha osoo hin taane akkuma isin argitan kana jala isiitti saarbisii qabdi. Bakka raggaltu qabdi. Isa bichaa miti keessatti immoo cilfaa qabdi. Hundi isiitu adda addaan cilfaa qabdi. Akkuma isin argitan kana kunoo daawwatta kiyya waree jira keessa cilfaa qabdi. Magaazina jira waan ta'eef waree hundi isaa adda addaan mataa isaatiin cilfaa qaba. Kunoo akkuma argitan kana isaa aynata feetan wanta aynata feetan dhiyeessuu dandeettan jechuudha. Daawwatta kiyya akkanatti kunoo cilfallee nattan bakka itti ba'uun qaba kunoo. Akkuma argitan kana jechuudha. Daawwatta kiyya baay'ee namatti tola. Kana bichaa miti miila qabdi immoo suufrarra gizee keetta suufrarra gadi lafan geettu kunoo miila qabdi jechuudha. Saarbisiin isaa baay'ee natti hin tolle. Kaameraamaaniin qabu silaa ol fuudhee isin agarsiisa. Ammallee aga dandeenye ol fuudhee isin agarsiisu mokkora kunoo kana fakkaatti miila qabdi. Baay'ee namatti tolti wallaahi. Ani garuu gara kiyya hedduu jaaladhe isiniin jedhan ulfaatti harka tokkoon ol kaase. Kana fakkaata faashina amma dhuftee namni biyya keessa baay'ee bitata yeroo ammaa kana maaliif daawwattoota kiyyan agarsiifne jedhee fidee isinii dhufe jechuudha. Daawwatta kiyyaa kunoo miila qabdi sufraa garaachi keettanii nyaata aynata 5 bakka tokkotti gisee pirogiraamii qabdan haala kanaan itti dhiyeessuu dandeettanii baay'ee namatti tolti. Namni immoo kana 5 kanan barbaadu jedhee immoo abbaan 4 ni jira. Kunoo abbaan 4 asitti ni jira jechuudha. Innillee akkasumatti hundi isaa cilfaa qaba kunoo cilfaa qaba saarbisii qaba. Haala kanaan dhiifama itti zozzoorsanii qadaaduu barbaaddi harka tokkocha waan ta'eef baay'ee natti mijoofne kana fakkaatti. Kun akkuma isin argitan kana hunda saarbisii jalaa qabdi. Saarbisii isii fakkaatti jalaa qabdi. Meeshaa akkaan kwaalitii ta'edha daawwattoota kiyyaa. Kana fakkaatti maayikaadhaan cabxu burcuqqoo miti. Kanaan jecha saaniidhaan kana bitadhaa isiniin jedha. Saanii abbaa 8 waa hedduu kafalbaa maal walitti fiffinni sun amma yeroo ammaa kana badee kun dhufee jira jechuudha. Kana bitadhaa kunoo baay'ee namatti tola isiniin jedha daawwattoota kiyyaa. Gisee pirogiraamii adda addaa qabdan kallattiiwwan bakka tokkotti waxii aynata 5 bakka tokko ittiin dhiyeessuu dandeettanii lakkee hojjettan immoo 4 kunoo kana fakkaata isiniin jechuu barbaada. Maal kana bichaadha har'a wanta haarawaa qabadhee isinii dhufee jira. Mana majlisaa iddoo itti hojjennu osoo hin taane iddoo itti ol kekkennu jira jechuudha. Majlisa akka ofii kennaa hojjennu ni beeytanii. Kunoo haala kanaan daawwattoota kiyyaa meeshaan harkaa gisee mana guutuu fudhadhaa isiniin jennu isiniifillee nuufilleedha jechuudha. Haala kanaan majlisa nama hedduutu as jira. Firaashotni illee jira. Kana bichaa miti bakka biraallee mana biraa jira jechuudha. Majlisonni xiqqoo kunoo inni kun isa bakkeen achitti hanqate finnee asitti goone jechuudha. Bakka itti hojjennutti ka bakkeen hanqate. Kana fakkaataa wanni biraa immoo isiniin jechuu barbaadu yeroo ammaa kana majlisa ofii kennaa hojjenna. Yeroo garii ziippii tana bicha bakka nama biraatti gisee hojjechiifnu ziippii tana gatii isaa irraanfachuuf jecha namni kana osoo ittiin goone akkasumatti hodhee nuuf kennu jira jechuudha. Gisee akkas ta'u gisee miicuu barbaadan irraa baasuun ulfaataadha. Irraa baastan ganaa deebistanii hodhisiisuu barbaada. Amma garuu haala kanaan kallattii irraa baastanii miicitanii itti deebisuu dandeettan jechuudha. Hin banamaan cufamaa harka tokko ta'ee dhiifama naan banamu amma asitti illee mootu dakkaalleen kunoo haala kanaan bantanii miicitanii itti deebisuu dandeettanii. Kana bichaa miti digaafillee hundi isaa bakka wanti ziippii hin qabne hin jiru. Kunoo digaafillee gara jalaatiin qaba. Cirraan suuree isin agarsiisa dhiifama. Kunoo asirraan bantanii jala zoora jechuudha. Jalaan muluu irraa baaftanii itti deebisuu dandeettanii. Akkasumas inni guddaan kunillee akkasumatti qaba jechuudha. Daawwatta kiyya gara siyyoo hin mul'ata ta'e gara naan isin agarsiisa. Kunoo kajalallee haala kanaan ziippiitti goonee jirra. Ofii kenna isinii hojjenna. Warri barbaadan koottaa xalabadha isiniin jedha. Ashaan dakar jettanii yoo dhuftan meeshaan isin dhabdan kamuu hin jiru isiniin jechuu barbaada. Amma irra deebi'ee kana fakkaata majlisni obboleettii teenna Jamiilallee nasumaan haalaallattu isinillee warri bitachuu barbaadan kalarii kana bicha osoo hin taane kalarii ammasitti argitan kana bicha osoo hin taane kun ajajuma keessaniin ka hojjetamedha.
isinillee ka barbaadan miidiyaa irraa ta'e bakka argattan kamiyyuu hattan ka mana maadaamii keessa jirullee argi yoo dassin jedhe nutti ergitan isinii dalaguu dandeenya jechuudha. Daawwattoota kiyya kana fakkaata majlisni kaareen takka qarshii 9,500 asitti immoo biffeedha. Biffee akkuma argitan kana meetira kasalsaadha. Akkuma ajaja isiitiin kun hojjannee fi jirra jechuudha. Daawwattoota kiyya namni tokko biffee balbala 3 ilaalee yoo jaalate balbala 4 ta'uu waan hin dandeenye gatti fakkaatu jira. Biffee tana isiin balbala 3 ergite garuu balbala 4 naa godhatte ajajaan kun akkanatti goonee fi jirra jechuudha. Kana fakkaata keessallee kuma haala kanaan dibamee bareedee jira. Kun akkana fakkaata muka madardara muka itti goonee fi jirra. Muka yoo jennu mukuma qal'oo osoo hin taane kun akkuma argitan kana muka furdaadha. Soo waan feetan rakkettanii qacabuu hin dandeenye jechuudha. Xaalli yookiin carqii keessa goggodhanii babbareechisan itti goonan meeshaa babbareedaatti galchinaan biffee akkaan bareedudha. Isiniin jedha otota kiyyaa kana fakkaata buleenteenaa majlisa tokkoo fi biffee ajajatte jechuudha. Majlisni kun kaaree meeqa warra jettan kaaree 6. Kaaree 6 jechuun kunoo duubatti irraa siqee isin agarsiisa. Asii ka'ee haga asiiti jechuudha. Kaaree 12 warri barbaadan immoo kana 2 jechuudha. Daawwattoota kiyya kana fakkaata kaaree 12 gizee bittanu xarapheezaan garaachaa kun gatii tokko malee wajjibaa kifiyyaa malee jechuudha. Warri kaaree 6 yookaan kaaree 7 akkas bittan immoo xarapheezaa garaachaa addatti gurguramti. Beebii tiraasii takkaayaa hunduu akkasumatti wajjumaanii isiniin jechuu barbaada. Kana fakkaata dhaamsi kiyya nam tokko ofii isaatii waan hojjenne jechaaf nama dogoggorsuudhaaf mastaatiin garaachallee wajjin baaka jedhanii haasaantu jira. Injira miire namni kenna keerii yaadu marti isaa martillee sharrii yaadu martillee keerii yaadu hundaafuu haala kanaan akkana hubatti abdiin qabaa. Ashaan dakarir filattanii dhuftanii haala kanaan babbareechanii manatti isinii geessuun yoo barbaadan immoo maatii ergitanii fudhachuun waan keessanii jechuudha. Daawwattoota kiyyaa akka fedhii keessanii jechuu barbaadeeti. Kana fakkaata viidiyoon kiyya kaarraaf qabadhee isinii dhufe biffeen qarshii 35,000 majlisni immoo kaareen takka qarshii 9,000 jechuudha. 9,500 jechuudha. Warri bitachuu barbaadan kalatti immoo bitachuu dandeettanii kun majlisota kunniillee ajajuma keessanii jechuudha. Beebii tiraasiin haala kanaan yoo ajajjan akkana yoo taate ziippiitti godhuu hin danda'u. Roga firee godhuu qabdan. Ziippiitti godhuu barbaadan roga firee godhuu qabdan. Maaliif bakki itti galu hin jiru kamee eessatti ziippiin gala. Bakki itti hin galu hin jiru waan ta'eef akkasiniin jedha. Kunoo haala kanaan kun ziippiin isaa isinitti mul'ata deebdii qaba. Haala kanaan zuura isaa irratti ziippii galchina jechuudha. Daawwattoota kiyyaa kana beektanii waan xiraatii qabu ifaajuun keessan eegan ollee waan gaarii bitachuun isinirraa eegama jechuudha. Kunoo haala kanaan hundi isaatuyyuu ziippiidhaan hojjetama jechuudha. Irraa baastanii faagootanii deebisuu dandeettanii lakki carqiin kun moo feena salacha'e yoo jettan immoo carqii san irraa baastanii carqii haaraa itti galchiisuu dandeettan jechuudha. Uffata bicha irraa qayyaruudha boondidiin maaliif xinikaaraan isaa adda jechuudha. Kun boondidiin irraa hojjetamu kana fakkaata isiin xiqqishoon tuni digaafidha. Ganaa carqiffatte jechuudha. Kun kana fakkaata boondii isa tokkoffaa ta'e irraa hojjenna. Kana jecha yoomillee homo tokko hin ta'u jechuudha. Boondii tokkoffaa yoo ta'u carqii irraa qayyaruu bichaadha. Yoo carqiin isaa moofee isiniin jedha daawwattoota kiyyaa kana caalaa isinitti dheeressuu hin barbaadu. Viidiyoon kiyya har'a qabadhee dhufe kana fakkaata. Ammaaf xumuree jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.